salaanni menjafiqaada nama rabbitti amaneeti. Salaanni namni fakkeenyaaf makiinaa fudhatee imaltuu ba'u menjafiqaada yoo hin qabaanne keellaan taru, keellaa akiraa taruufis salaanni barbaachisaadha. Salaata malee fuula rabbiitii miliquun keellaa rabbii darbuun hin danda'amu. Salaanni majlabatun lirrizqi, fidduu takkii hiree namarkaa facaate'uu namaa fiddi, walitti namaa qabdi. Salaanni tasgabbii takkii boqonnaa raahaa gammachuu jiruu duniyaati. Salaanni tiisituu fayyaati. Salaanni dhiheessituu gabricha gama rabbiiti. Salaanni gaafatamtuu dura guyyaa qiyaamaati. Salaanni ol fuutuu darajaati. Salaanni qulqulleessituu qaamaa qalbiiti. Salaanni ibsituu fuulaati. Salaanni qalbii tana namaa xahaarsitee namaa dhiixi. Salaanni dhorgituu hamtuu fi hammeenya shiraa fi sharrii namatti yaaduu irraa nama dhorgituudha. Salaanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedha: al-islaamu islaamummaan amrii waa maraati, utubaan islaamummaa ammoo salaata jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa tokko sahaabaa teessumatti jiran gaafate rasuulli rabbi: yaa sahaabaatiyya ara'aytum law anna nahran, mee naa himaa osoo lagni malkaan bishaanii tokko mana keessan dura deeme guyyatti yeroo 5 irraa dhiqattan, hal yabqaa shay'un min darani, xuriin tokko takki wasakni namarratti ni hafaa jennaan hin hafu jette sahaaba rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana rasuul rabbii suni fakkeenya mithaala salaata 5niiti jedhe. Akkuma lagni mana namaa dura yaa'u namni yeroo 5 irraa dhiqatu xuriin tokko namatti nafne, yoo namni salaata kana guyyatti yeroo 5 salaatu macsiyaan tokko irratti nafne jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Salaayni haayixuu dhiixuu macsiyaati, qulqulleessituu zambiiti. Salaanni namni salaata hin qabne fuulli isaa gurraatta'ee qalbiin isaa ajoofti. Namni salaata hin qabne rizqii isaattuu harkaa buraaxaya, tasgabbii hin qabu, jiruu gammachuun jiraatu. Salaanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam lafatti ittiin kennamne rabbi uf biratti affeeree samii ba'ee akkasitti rabbi amaanaa guddaa kanatti kenna. Erga gaafasiitirraa muslimni namni rabbitti amane salaataa jira. Garuu hedduu namaa lukti isaa yaamicha rabbii owwaatuu dadhabe. Hedduu namaa kallachi isaa rabbii gadi jechuu dadhabe. Hedduu namaa duydi isaa rabbii hundhuluu dadhabe. Nama rabbi eeyyamni isaa biraa kutameef malee yoo dhugaa taate ibliis gaafa nabiyyallaahi aadamii sujuudi isaan jedhan hin dide. Maaltu si dhorge jennaan anatu sa caala, anatu sarra beeka, anatu sarra jira, isa dhoqqee horofarraa uumtee ana ibiddarraa na uumte akkamitti isaa sujuudinaan jetta jedheetiti. Sujuudni ibliis nabi aadamii sujuuduu dide kun sujuuda kabajaati malee sujuuda gabbartiiti miti. Nuti ammoo yoo sujuuda rabbii dinne, sujuuda rabbii aadamii yoo dinne suni nama haqan godhatu gabbartii, rabbi ammoo gabbartii haqa godhata. Kabajuuf osoo hin taane gabbaruuf sujuudnafi. Ibliis sujuuda takka didee salphate guyyatti nu salaata 5 keessa sujuuda 34tu jira. Sujuuda 34 yoo didde ate ammoo ibliisin caala situ musiiban rakkin bakka saalfannoon mala situ ibliisin caala mudate jechuudha. Namni hin salaanne guyyaa qiyaamaa ibidda maqaan saqar jedhamu seene. Gaafa warri jannataa warra jahannamitti lallabe maa salakakum fi saqar, maaltu ibidda saqar jedhamu kana isin seensise? Saqar jechuun laa tubqii walaa tadar, hin dhiiftu hin lakkiftu jedha rabbi. Maal hin dhiiftu maal hin lakkiftu? Ulamaan islaamaa dubbii kana akka lamatti hiikan. Jalqaba wanni isin hin dhiifne du'a namatti hin dhiiftu.
du'a hin dhiiftu jiruullee hin lakkiftu jedhe thumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa akkanatti kan ulamaan gariin ammoo kullamaa nadijat juluuduhum gaafa qaamni duraa kun gubatee bade qaamni boodaas hin gubata ka duraatis hin dhiistu ka duubaatis hin dhiistu jedhanii ulamaan islaama akkanatti fassaran salphina akka mudanne ikhwaanii masjida rabbii haa owwaannu osoo lubbuun jiru osoo baatanii bakka qabrii bakka dhugaa saniin nun deemne lukti kenna haa owwaatu yaamicha rabbii osoo fuula rabbii dhaabbanneen qoramne haa salaannu rabbii haa sujuun awwalu maa yuhaasabu allahu alcabda yawma alqiyaama assalaat durri wanti gabrichi qiyaamaa gaafatamu salaata jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa salaanni kun tolte gaafa salaanni kun bareedde gaafa salaanni kun irraa fuudhamte dalagaan kaawwan illee fuudhamti jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo salaanni badde ammoo yoo salaanni fokkate ammoo yoo salaanni bade ammoo dalagaan martinuu hin baddi jedhan rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam lukti kan kee gaafa masjidatti deddeebi kaampaasii mu'mintoota kolleejjii rasuulaa iddoo gaarii bakka malaayikaan rabbi itti wal geettu sanitti deddeebu masjidatti deddeebu gaafa qabrii seentu yu'ta arrajulu fi qabrihi qabrii namaa kana keessa waatu namatti dhufa jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam wa in utiya min qibali ra'sihi yoo gara mataatiin dhufu qur'aana inni duniyaa irratti qara'utu irraa deebisa jedhe yoo gama harkaatiin dhufu sadaqaa inni dhoysee rakkataa gargaaru kennaa inni kennatu santu waan isatti dhufe san irraa deebisa jedha rasul rabbi yoo gama lukaatiin dhufe ammoo deemsa inni masjidatti deemu sanitu irraa deebisa jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam namni miilli isaa masjidatti hin deemne akkam bakka sanitti salphatuun mala ammas gabricha qalbiin tun masjidatti hidhannoo qabdu gabricha qalbiin tun masjidatti rarraatu gaafa gaaddifni tokko hin jirre gaafa aduun taakuu takka namatti dhiyaattu nama torba rabbiin gaaddiseessaaf jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam nama torban gaaddiseessuuf keessaa warajulun qalbuhu mu'allaqun bilmasaajid gabricha qalbiin isaa masjidatti hidhannoo qabdu san rabbi gaaddiseessaaf jedhe qalbiin tantee yoo masjida'u hidhannoo hin qabne hariiroo hin qabne luktii waamicha uwaatee saffaa mu'mintoota hiriireen dhaabbanne gaafas akkam ta'uu deemtan gaafii ki'i yoo daa'ima qabaatte ilmoon teen salaanne darbuun malu darbi yoo jaartii qabaatte yoo isiin hin salaanne xalaaquun malu xalaaqi gadi dhiisi dargaggeessa islaama atiin fuudhuu deemtu atiin heeruma barbaaddu intala islaama abadan dargaggeessa kiyya intalan salaanne hin fuudhin shamarree islaama dargaggeessan salaannetti hin heerumin maaliif jennaan inni rabbi ganee jira namni rabbii gane sillee ni gana kanaaf dhaamsi kiyya osoo duutee qabriin galle salaata jabaadhuun dhaamsa kiyya wassalaamu alaykum warahmatullaahi